warri haadha faadatti aartanillee أبو حاسك أنا أبان برباد ساقنا معنا وني وانا كنت أنجرو أنا وانا كوانا كنت أنجرو أبان برباد ساقنا ما ديرا خايرو دونغتتن أبا ديرا خايرو خبر بعد جار سقودة خبر بعد أبولة سقودة خبر بعد وان برباد ولا شو تندا جنتي يا خبر بعد وات يجور أبان برباد ساقنا ما إن شاء الله شيء كذا تنتلا كيسي تاتا ساقنا ما أبان برباد يجور رافع مو خدير النار روجا أنا خدير النار روجا خدير النار روجا surree tana iccitii isii guututti gadi nuu baasi yoo jettan gadiin isinii baasa milikeeta asni qabdi as duuballee milikeeta qabdi meeshaan keessan kabiraati safee jira kana qofaa miti koottaa fudhadha nama tokkoof lama qofa osoo hin geenye nama sadii faaga dhugaan isiniin jaa kaargoo goonaa inni maqaa nama kaargoo goonuun dhabneen asiin ta'aa jirra wallaahi nu amantanii dhiiftanii surrattii tana mana dhiiraa keessaa fuune mana dhiira mana nurraa kireeffatee keessa jirti achi keessaa fuuneetiin wallahi ni darbnutti gadi baasanii surree tanallee asitti irraanfattee koottaa fuudhaan jedhanii gaafa fuunu niin darba jaanii warri manaa kaargoo goonaaf jennee harkaa fuune wallahi summa wallahi yoo niin kijibee rabbiin kiyya shahadaanatti haa ba'u summa wallahi tagartee warra maqaa nama balleessu sanii baasumaan haqni kiyyalleen baga bee kadiir nama dhungachuu fi wajjirafuu qofa yoo taate malee rakkoon isaa takka akkan jirre maqaa isiin dhooftee maqaa abuluu kiyyaatiin akkasana gooteettees kadiir eenyuufuu kabaja akka qabu baga hubattanii isiniin ja'a sababa sanii maqaa kiyyalleen badee ture kunillee akka hafetti himaa sheer irra godhaa haa dhufanii fudhatanii piliis koottuu fudhuu yookaan kaargoo goonaa mana lakkooysa mana jirtu haa nutti ergitu meeyila rabbumaa jedhaa laala amma kun warra Itoophiyaa nama torbaaf lubbumaaf dhiirti Itoophiyaan jiru jaanii asii abaaraa turan dhiirti Itoophiyaan jirtu numa jaan samaali rakkoon numaan jaan kadiir koban mana na dhiisee deemee jaanii halkanii guyyaa boo'en samaali rakkoon numaan jaan billa aleeka edaa rakkoon tana rakkoon kadiir nama dhungatuu dhiisuu qofa wanni teessan tunis haftee jirti ammoo iccitii ajaa'ibaatii isaan kabajjee waliin nyaadhee waliin dhugee abbaan isaa sun isii sun jechuudha asnatti siqinaan jedhee hin beeku ufiiti yoom nyaata bilcheessan saanii qabatanii na jala siqanii na nyaachisan akka finna isaaniititti argitanii na nyaachisan gaafa isaan bultiina diidda jettee isiin gadi baatee asirraa haasofte abbaa sallaalee haadha sallaalee obboleeyyan isiisan kan dhalaa kan intalaa laalee bultii diigee yaa rabbi ati argite jedhee afaan kiyya qabadhee irra jal'ise hadha maal barbaadan mana keessaa isa jala teettee haasofte sa'aatii sanitti isiin sa'aatiin ila kunoo surree asii gattee deemte bagaa gatee godhadhu surree akkaatu mana keessaan qabdu yaaki bagaa sii gate surree gatee deeme kadiir surree miti ati paantii dhaltuutu osoo argitee hin godhatta paantii akkaatu shaantaa keessaan qabdu yaa obboleessa kiyya godhadhu bagaa sii dhiise surree mudhii sitti badhate san maal godhateeta makiinsatti fidiiti qanna siisiisiiti godhadhu surree sana yaa obboleessa kiyya surree akka mana keessaan qabdu ati argitee surree akka mana keessaa hin qabdu gatii ta'eefi ani la kunoo shaantaa guutuu qaba uffata ina chilaadhin shaantaan sun hundi kiyya jechuudha argitee ani uffata shaantaa guutuu qaba argitee surree akka mana keessaa hin qabdu waan ta'eefi wallaa surree beekaa sii dhiise kadiirii kiyya surree jechuudha waan gootu surree godhadhu sii dhiisee jiraan surree والله أصور لما صديق وده يسافر ينتي تولا والله شانتا قوتو قبا أصور لما صديق وده يسافر ينتي تولا سورة أكا خدير منك يسان قبو سورة ديني قدرت والله سورة بيجامة عن قدرت دوهنجتو يجول يجتني بيجامة عن قدرت دوهنجتو كان أبو يو أم بيكا سيديسه يا خدير كي يا بيكا سيديسه تي سورة تنتي يجودا سورة سني بقى سيتي بقى لما قدي قدرت يا بوكي ati bukkee waan taateef yooma sanii iyyuu ta'eetiin jedhe ila kunoo surree asii gattee maalii taatee deemte baga deeme kaa godhadhu kaamaan rakkoo qaba ati maaf keette anaga obsaa waliinuu taa'eetiin jedhe yoo xiqqaate naannoo ji'a tokkooti ji'a tokkoo fixe jechuudha hanga obsaa bira dhaqee jedhe haguma obsaa teknoo bira dhaqee ji'a tokkoo fixe surree tiyya san maal godhu mana keessa kaayatte suunfachuu fi suunfadhu kaa bukkeen qaraa akkasuma jechuudha dayyuusni akkasuma qaraa كأسوا جرو سورة كيسات تدو إكرا كاس موانتة برهين كافتو جرا بر جيتو كوغوتو يجورا بيجاما نيني شنتبتي كيسات تقتل تجيتو كوغوتو منا كيس خايته تيني هذا إذا كنا إلى سورة هذا فاته إذا كنا سورة أسيق قتل إذا كنا الله جيتو كبر أكيد جيتو نانو جيا لما تيف ده ما يجور
nama kana an dhiirummaa tante haddansi tufe harargee akka kan keetii dayyuusa harargee keessa harargee akka kan keetii dayyuusa hin argine ani harargee akka kan keetii osoo gadi dhumate hin argine ani harargee akka kan keetii odoo surree keessa jirtu duute hin argine ani nama kutaa ofiitii hin tolle barate nama obboleetti tante ta kutaa tanteetiitii hin tolle barate nama sanii hin tolle barate nama shamarran bari harargee bari yoo karaa irratti argite finfinnee keessa zoor jettee nagan gaafanne bar baxxattee yalaadheessitu maalii fi muka huddusitumti kaa shamarran harargee gati si jala hin jettu jechuudha muka huddusitumti boolee mikaa'el keessa ol jettee deemta aatiin irra caalaan boolee mikaa'el keessa shamarran harargeetitu baay'atanii jechuudha ol jedhee hin deemu Kadiir boolee mikaa'el keessa Kadiir makiinaa malee gadi bahin kan balbala namaa hin dhandhe hin jiru rakkinni qarshii balbala isaa nan finne ina wanni sin beeku qabdan rakkinni qarshii balbala Kadiirii nan finne ani yoo sanillee ta'e ani jechuudha hanga torbee takkaa isa bira taa'ee baaspoortii kiyya migireeshiina galfadhee ka'ee maatii kan koo biratu galaatu isa bira na fide baaspoortii kiyya migireeshiina galee ka'ee kennee ka'ee maatii kiyya bira galaa jedheetiin isa bira dhaqee jechuudha malee an Kadiiriin dhiirummaa laakkayeetii miti wallaahi Kadiiriin rabbitti kakadhe an Kadiiriin nama osoo baambarsii tuffise daa'imman arabaa jechuudha baambarsii tuffise irraa jijjiiru san Kadiir isa daa'imman saniin garaagarummaa naan qabu Kadiir daa'imman arabaa tan baambarsii tuffise irraa jijjiiru argitanii rabbi aliisatti kakadhe Kadiir daa'imman saniin garaagarummaa naan qabu bar nama bar yoo ol fuudhe bar hanga lukkuun ulfaatu ulfaanne Kadiir osoo ol fuudheeti hanga lukkuun ulfaatu Kadiir nama harka kiyya keessatti hin ulfaanne bar akkamitti osoo dhungadhee jedhe osoo maalii godhe maalii akkasii yoo ta'e haaraas biik sheem dhugaa rabbis haa qaanfadhu mee yaa obboleessa kiyya qaanfadhu harargeen bukkee akka kan keetii kanan qabdu qaanfadhu harargeen fadhiidoo akka kan keetii kana eessaa akka fidden beeku qaanfadhu an guyyaa takkaa namarraa ol bahee waa dubbadheen beeku guyyaa takkaa namarraa ol bahee waa haasa'ee hin beeku garuu bukkee akka kan keetii kana yoo bukkeedha jedhanii ittiin himne fadhiidoo akka kan keetii kana yoo fadhiidoodha jedhanii ittiin hin himne an uf ta'ee as bahee an sitti ma'ila an argite akkanatti kaameraa koo taa'ee sitti ma'ani harree akka kan keetii kana yoo harreedha jedhanii itti hin himne uf hin beektu jechuudha uf hin beektu warri shamarran ammoo Kadiirii jecha as jala teettanii waa haasoftan Kadiir hudduu keessanitti haa galu ishi ila Kadiir hudduu keessanitti haa galu inni nu hin jiru hannummaan jirtu sanutu hudduu keessanitti haa galu warri Kadiirii jecha as jala deemtanii afaan bantan jechuudha kolkoloota warri as jala teettanii inshaallah ila arsii miti maafi ollaa kiyya balbalatiyya hin ta'in hudduu kan keessatti haa galu Kadiir as jala teettee afaan bantan anatu isinitti hima anin argitanii Kadiirii jecha kilmata kan dubbatina obsee galaa gadhisee jiraan obsee bar kilmata akkati dubbadheen beeku bar gaafa inni asirra baheetiin baxaraanee inni afaan banu san illee namni keenya cadhisi jennaan jalaa cadhisee jiraan namni keenya jala hin dubbatini cadhi irraa hin haasayini cadhi kan akka Aslii kan akka Reeddi kan akka Mubaaraki kan akka Riil Jifaar kan akka Abdulwaahid Baalee kan akka Umarii irraa dhiisi faana deemtee hin haasayini dhiisi dhageettani osoo gaafa maalii na qabanii ila dhageeffadha osoo gaafa gaadii na qabanii haa fe'uman lufaa jette jedhan osoo gaafa gaadii na qabanii fe'umatti lufaa jetteedha osoo gaafa inni asirra baheetiin eegee banee iyyuu san anammoo jechuudha isa zaqsiisee hadda Kadiir lamatan deebi'u natti jechuudha hadda Kadiir lamatan natti hin deebi'u sareen jechuudha argitanii sareen bargaafa sanillee jechuudha ila nadhaadatee ila argitee arsii miti arsii shantamni baatee haa dhuftu naan jedhe bar si'ii miti arsii shantamni baatee haa dhuftu natu muka itti naqa arsii naan jedhe arsii matoo kiyyatu gadi isa teessisee dhugaa san ila biyyee nyaatee koomee kiyya na arraabee fixate ati isa sanii bar argitee illi kiyyaan sii qabe argitee miti illi kiyyaan sii qabe jechuudha intalli akkasi intalummaan qabu waan argitee intalummaa hin qabu waan ila maal dhaadatee bar hin dhaadatee bar si'ii miti arsiin shantamni yoo yaatee dhufte an dantaa arsiin qabu arsiin hudduu harree galtii jedhee bar arsiin hudduu harree galtii jedheen na eegi jedheen na eegi kilaazeerii itti baasisiisee kilaazeerii itti baasisiisee afaan isaa
afaan isaa mana hidhaa dhaqee sa'aatii afur irratti jechuudha guyyaa lammataa sa'aatii afur irratti kokkee isaa akkanatti qabanii isa fuudhan ila maaliifu himannaan tokkoffaan intalli wallaggaa irra bante kan intalli wallaggaa birrii irraa fudhatee saamee tumeetiini intalli wallaggaa irra bante galmeen sun banaa isaa jira. Ilaalchisa galmeen sun banaa isaa jira kan intalli wallaggaa doseen intalli wallaggaa irra bante mucayyoo wallaggaa miskiintitti jechuudha inni warqii irraa mulqateetiin warqiidhaaf jecha birrii 1,000 irraa fudhate sun jechuudha. Doseen suni himannaan sun mana hidhaa isaa achi isaa jira jechuudha. Argitanii achi isaa jira. Uduu sun achi isaa jiru kiyya irraan isaa dabalamee jechuudha. Guyyaa gaafa lammataa gaafa sa'aatii afurirraa lubbuu isaa akkana rarraasanii otoo isa fuudhuu danda'an lubbuu isaa jechuudha rarraasanii kan isa fuudhuu danda'aniitiin jedhan ijoolleen keenya irra na dhooggan. Dhiisinaan jedhanii. Dhiisinaan jedhanii ijoolleen keenya afaan qabanii irra na dhooggan. Afaan qabadhee irraa cadhise. Hadha afaan qabadhee irra jedhina maal barbaada? Maal barbaadaa jedhaa bara? Maal barbaadame namni bakka itti bakka rafutti achi ka'ee achitti fincaanu shintibeetii akka mana keessaa hin qabne jireenya akka hin qabne ka osoo jiru du'e ana maal narraa barbaadaa jedhaa bara. Mee na hima waan inni narraa barbaadume. Mee gaafadhaatii na hima. Mee warri isa dhiyaatan gaafadhaa maal irraa barbaadaa na hima. Haati faatee surree asii gattee lixxee jedhu. Surree gagatee lixxe surreen ila kunoo ila asii qabee haga asiititti mudhii isiiti kun asii qabee haga asiitti mudhii isiiti. Mudhii kiyya alhamdulillahi rabbiin naa kenne. Ana rabbitu naa kenne jechuudha. Ila kunoo mee maal jedhamee nama meeqatu na laalaa jira maaf hin jedhu. Mee nama meeqa soddaan na laalaara soddaatiin na laalaarti obboleessi jaartiiti yaa na laalaara maaf jedhu. Ila kunoo asii qabee haga asiititti mudhii isiiti. Mudhii kiyyaami hagana sitti badhate maal godha seeta akkana walitti siisiiti godhadhu garaa jalaan. Mudawwara daalatti takka argitee miti ta'a ibiddis shiishaa sirra fide takka. Mudawwara daalatti takka jechuudha ta gaafa galgala naafii bira deemu borumtaa naafii bira deemuuf galgala godhattee mana keessaan deemtu san jechuudha. Mudawwara daalatti san jalaan godhadhu. Eegee qullaa qorrisi keessa yaa'aa hin deemini finfinneen hin qorriti waan ta'eef. Boolee Mikaayil sirri qorriti mudawwara san jalaan kaayadhu jechuudha eegee san si hashaffanuu jechuudha. Argitee paantiiti yoo achi dhiisee dhaadhe paantiiti yallee itti kaawwadhu. Itti kaawwadhu yoo jiraatte paantiiti yoo jiraatte itti kaawwadhu yoo gatee lixee jiraadhe jechuudha. Yoo achi dhiisee lixee. An guyyaa san maqarabaa gatee shaashii gatee qamisii gatee waan gatee hin beeku tokkoffaa aarii irra jira. Dhufanii ijoollee faana bahee deemee jechuudha. Meeshaa sa'aatii saniif ijatti qofa jiru duuba fudhadhee bahee lixa. Kan achi hafe meeshaan kan haganatu hafee hagasitu badee waan takka waan irraa dubbadhee waan isaan irraa gaafadhe qabu anitti dhiisee biraa deemee jechuudha. Isaaf isiillee guyyaa gaafasii addaan galle. Waa'ee isii anaa kaasuu argitanii waa'ee isaa anaa kaasuu argitanii kilmaa takka hin dubbanne afaan kiyya qabadhee cadhise. Bultii isaanii tahidda qullubbii isaaniillee tan ebeluun nu diiga jedhanii sababaa godhanii isii mana keessa buna danfifattee teettee. Bar anini rabbi aliisatti kakadhees burcuqqoo isii yoo shaayii itti dhugaartu argaa bar. Yooma yaaddanu bar yooma itti fakkaatu iyyuu isaan yoo akka ofii tasaakka'eefii jira wanni isaan hojjetan sun tasaakka'eefii jira jechuudha. Yooma yaadan isiin mana keessa teettee sa'aatii san bar buna danfifattee midheeffattee teettee akkanatti burcuqqoo isiin buna sinii isiin buna dhugaatu san beeka sinii mana isii keessaa beekaa jechuudha. Dabal jettee teettee akka ofii girgiddatti dhokattee akka mana isii wanno kaameraa jalatti sitte teettee buna sinii itti dhudhu beeka. Inni ammoo mirqaana qaba. Mee namni jaartii hiikee akkamitti mirqaana yoo bukkee akka isaa ta'e malee. Jaartiin hiikaa irraa hiikee ta'eetiin namni akkamitti makiinaa keessa taa'ee caatii qamaafa ta'ee haasa. Mee na himme ati kan Arsii ati kan Harargee ati kan Jimma haadha manaa tan ta'e. Xurii kan ta'e gudeeda kan kee sarbaa kan kee irraa haadha manaa kan kee hiittee haadha manaa kan kee ofirraa baasteetiin isiin sibiraa meeshaa guurattee lixxee ati akkamitti sitti tolee qamaatame. Meena him yooma dhugaa ta'eeyyuu bukkummaa ofii agarsiisee jechuudha. Caatii afaan kaatee yooma dhugaa ta'eeyyuu bukkummaa ofii agarsiise. Yooma wannummaan sun dhugaa ta'eeyyuu. Kan isiin mana teetteetiin inni ammoo makiinaa keessa taa'ee harka dhayanii miti jechuudha. Hayaa ta'e na'am jedhee fudhe irraa dubbadhee gabba'ee tan gaafa dubbadhee alirraa bahee dubbadhee
لك أكاس قد لك أكنا تايد الرحاسة هنا صوف نيبر بلتي ديدنا أنجلاني أوكي أفهم كي قبل دجاجس هذا مال أباو في تأوفي مال أباو في تأوفي مال بربادتي هذا قد يبيع البا me warroonni sa'aatii san keessattu sabboona harargee kayyatu jechuudha konkaan mataa booyyee bukkeen akka isaa sun jechuudha mee natti mikoottuuti ka isaa waliin gastii isaa keessa teettee afaan bantu san kadiiriin keessan surree akka hin qabu surree san jechuudha hodhii godhu jedhii itti himiin annasiyaa dhaamiifi surree akka mana keessaa hin qabu surree san jechuudha ta inni qabu shintibeetii keessaan dhaabatu sani surree san fuudhiiti godhadhu jedhiin surree san erga dhiisee bilaalite anji'a tokko laakkoofsiise erga obsaa teekinoo bira dhaqee iyyuu ji'a tokko laakkoofsiise maatii keenya bira hanga deeme bulii torbaan tokko bulii 10 taa'ee dhufee jechuudha ji'a tokko naannoo bulii wayiiti surree san hanga hadhaa mana keessa kaayatee qabatee taa'ee hadha gadi baasee jechuudha kun ammoo jibba surree tiyyaa osoo hin taane hodhisiifadhuu laata way surree wayi isa bira gata jettee na himattii laata way surree way akkanatti achi gatee mana isaaniiti gatee jetteetiin nama na himatti hodhisiifadhuu laata dhiisuu laata jedhee bakka qalbii isaa tun akkana godhatte anin miti ani hin beeku jenne maal isin haa jedhani maal gaaf wayi wanna wayi narratti erge na hima kana birri wayi qarshii wayi isarra kagaltee jirtu wayi risiiti qarshii sanii narratti erge risiiti kabiraa hafee jechuudha maqaa isaa dagachuudhaan ka'e risiiti qarshii sanii kan inni narra erge dileetii godhe jechuudha isaan dagachuudhaan kan ka'e isiillee dagachuu isallee dagachuudhaan kan risiiti masan iyyuu dileetii godhe jechuudha inni garuu surreeti yamana kaayatee hadda dhufee akka didhuu asirraa haasa hadda dhufee akka bukkee asirraa haasa jechuudha bukkee ta'uu isaa immoo ragaa bahee jechuudha warri itti dhiyaatan harargee ta'ii arsii ta'ii jimma ta'ii wallagga ta'ii kadiir ilma hubbannaatitti warri dhiyaatanii surree haadha faaxeessanii mudhiin badhoodha baay'ee wayi hin beektanii gara mudhii gadi kanan furdadha hin beektan jedhee yaada gara mudhii gadi kanan furdadha isa hoo taate eegen isaa kunoo kana jechuudha kunoo hagana kunoo kana dirree kana argitanii osoo kuwaasii waan irratti taphataniiti kuwaasii irratti taphachuu danda'an duuba dura isaa walii hin beektu jechuudha xaawulaa kunoo kana jechuudha kana argitanii gogaa kana ila kana waan ta'eef sittin taatu hin beenna surree haadha faaxeessanii waan godhu makiinsa fi hidee yoo qarshii ittiin hodhisiisu hin qabne qarshii ittiin hodhisiisu yoo hin qabne anin ni ergaa fi haa godhatu barri dhumatee bar surreetii mana keessa qabatee taa'aaraanii miti godhachuu dhabas dhumatee akkatti masan ji'a tokko wayiifuu qabatee taa'e osoo jibbe osoo rakkate osoo wanna dhe baasee gataa bar mee bar ilmee kun barri wallaalummaa akkanaa irraa booda akkanaa meena himaan laalame jibbee mitis badduudhaa miti surreen teessun tan ijaan arguudhaa hin taanee miti maal godhu mana keessa qabatee taa'e maal godhu kaayatee achitti lubbuun qulitti jetti surree akka waan mana keessaa hin qabnee fi waan bukkee ta'eefi jechuudha kanaaf surree san fuudhiitii kaayadhuu jedhaanii dhumate dubbi surree san fuudhiitii